Guyyaan irraa guyyaatti yaada boot hawaasi bal'aan uummati Oromoo itti bilisoome akkasumas immoo guutummaan Itoophiyaa itti bilisoomte qaanqeen bilisummaa itti finiinee fi itti jijjiiramni guddaan kun argame bu'aa siyaasaa bu'aa dinagdee fi bu'aawwan garaagaraa itti argame guyyaan irraa guyyaa addaa fi guyyaa yaadannoo guyyaa seena qabeessa kana booddee Oromoon garbummaa jalatti deebi'uu hin qabu dargaggeessis gamtaa'ee ijaaramee naannoo isaa biyya isaa eeggachuu qaba jechuu barbaada. Jijjiirama akka biyyaatti dhufe kana giddu galeessa godhachuudhaan deeggarsa muummicha ministeeraa giddu galeessa godhannee hiriira guyyaa irraa argamneerra kanaaf mootummaa bukkee dhaabbannee inisheetiivii kana lafa qabsiisuudhaan gama diinagdeetiin gama hawaasummaatiin hawaasi kun ga'ee guddaa ba'a jedhee yaada deeggarsi guyyaa irraa sana giddu galeessa godhachuudhaan akka guutuu biyyaatti kan ba'amee jiru akka godina keenyaattis akka aanaa waa galaanittis adda durummaadhaan dargaggoon keenya dubartoonni keenya hawaasi bal'aan hiriira kana deeggaruudhaaf guyyaa irraa asitti argameera. Mootummaan misoomaan nageenya dinagdeedhaan biyya keenya guddisuu danda'u yaadni argannedha. Filannoo Abbayyaa Arbaankiyyoo kan itti fufsiis dippiloomaasii biyyoota adda addaa wajjin uumee misooma biyya keenyaatti fufsiisuudhaaf kan qolleeffate waan ta'eef yeroo kam keessatti karaa nageenyaa misoomaan miidhagdeedhaan waan jiru hundumaa mootummaan keenya bira dhaabannee fiixaan baasuudhaan irree jabeeffannee yeroo nuti isaaniidha jechuudha. Nus kana sababeeffachuudhaan inisheetiiviiwwan mootummaan keenya buuse mara irratti xiyyeeffannee hojjennee mootummaa keenya bira jiraachuu keenya guyyaa nuti mirkaneessuu baanedha jechuudha. Injifannoo amma argame kanatti fufsiisuudhaaf hawaasni bal'aan tokko ta'ee wal qabachuudhaan injifannoo gama nageenyaan gama siyaasaan gama dinagdeen gama hawaasummaan argaman hunda fufsiisuun barbaachisaadha kan jedhu ergaa koo dabarsuun barbaada. Akkasumas ana qofas illee osoo hin taane daa'ima koo itti guddisuudhaaf qabannee iddoo kanatti argamee jira jechuudha. Tokkummaa keenya jabeessaa irree keenya jabeeffannee wal bukkee dhaabannee waan aarsaa jaalleewwaniitti kaffanne kana gara fuulduraatti fuunee deemuudhaaf wareegama kaffanne kana immoo tikfachuu nu barbaachisaa jira. Wanti qabsoo bitootessa 24 argame kun waan salphaa miti. Tokkummaa keenya cimsuudhaan gara fuulduraatti deemuudhaan badhaadhina hunda galeessa biyya kana keessatti naannoo keenya keessatti biyya keenya keessatti nu barbaachisaa jira. Boqonnaa jijjiiramaa bitootessa 24 bara 2010 ilaalama siyaasaa fi yaadama haaraan biyya kana keessatti hin baramneen saaqamee ifa abdii jijjiiramaa haaraa ta'een dabalamee Itoophiyaa sodaa kufaatii fi bittinnaa irraa baraaree jira. Qabsoon saboota sablammootaa fi uummattoota biyyattiitiin gaggeeffamaa ture firii horatee gara boqonnaa haaraatti itti tarkaanfatee fi Itoophiyaan abdii fi mul'ata haaraadhaan imala itti jalqabdee guyyaa seena qabeessa. Bitootessa 24 guyyaa boqonnaan jibbinsaa itti cufamee boqonnaa haaraan itti banamee boqonnaan tokkummaaf jaalalaa boqonnaan bilisummaaf walqixxummaa itti nuuf saaqame ta'uusaa irra deebi'ee isin hubachiisaa. Baga gammannee baga gammaddanii yeroon itti aanu badhaadhina waliin fuuldurri keenya ifaa. Injifannoo bitootessa 24tiin kabajamoo muummee keenya durataa adda warraaqsa uummattoota Itoophiyaa fi muummee ministeeraa ta'anii muudamanii
har'a isa yaadachuudhaaf yaadannoo waggaa 7ffaa bahan. Kanaaf uummanni asitti argamtan kun gahee keessan gahee Oromummaa waan waggaa 150 ilmaan itti gabbartan fardaa fi nama itti kaffaltan akka eegdan akka kunuunsitan injifannoon kun injifannoo Oromoota hundaa akka ta'e boris eegdanii kunuunsitanii ilmaan keessanitti dabarsuudhaaf walqixxummaan sabaaf sablammoota uummata Itoophiyaa yerootti dhugoome waan ta'eef kana eeguun, kana tiksuun, kana itti fufsiisuun qaama seenaa guddaa waan ta'eef isa kana eegdanii kunuunsitanii dafqa keessaniin badhaadhina fiddanii akka eeggattan akka dabarsitanii ilmaan keessanitti laattan imaanaa isiniin jecha. Kanaaf injifannoo argan kunuunsuu kan dandeenyu dafqa keenyaan halkaniif guyyaa hojjenne aadaa hojii keenyaa jijjiirree potenshaala jiru hunda duugnee itti fayyadamne seenaa hiyyummaa cufneetu badhaadhina qe'ee keenyatti fiduutu nurra jiraata. Waan hundaan gama hundaan fakkii badhaadhina Itoophiyaa fi addunyaa ta'utu nurra jiraata.